Israa'eliif Iraan biyyoota baha giddu galeessaa yeroo tokko firoota dhiyoo yeroo kaan immoo diina hamoo turani. Israa'el biyya xiqqoo baha giddu galeessaa keessaa umurii gabaabaa qabduu fi seenaa bal'aa qabdudha. Iraanis biyya Ampaayera Pershiyaa biyya seenaa bal'aa qabdudha. Lamaan isaanii yeroo tokko firoota dhidhiyoo baay'ee wal jaalatan turani. Yeroo ammaa kanatti immoo diinota gurguddoo meeshaa gurguddoodhaan wal balleessuuf wal alleenanidha. Biyyi Israa'el erga akka biyyaatti bara 1947 gargaarsa biyyoota lixaan hundoofte as Iraan waliin seenaa lolaa hamaa fi seenaa michummaa gaarii dabarsiteetti. Bara 1947 yeroo biyyi Israa'el hundooftutti biyyi Pershiyaa yookiin Iraan amma mootiin bulaa turte. Hariiroo Israa'el waliin qabanis hariiroo gaarii ture. Warra lixaa wajjinis akkasuma hariiroo gaarii qabu ture. Yeroo Israa'eloonni yookiin warri Yihuudoonni addunyaa hundumatti lolli irratti ka'ee gara itti baqatan dhabamanitti kottaa ana bira taa'aa jettee kan gargaarte Iraan turte. Yeroo biyyi Iraan biyyoota Arabaan jibbamtee biyya Iraaqiin waraaramtee turtetti gara ishii goree kan lolaa fi ture meeshaa fi loojistikii garaa garaan deeggaraa kan ture biyya Israa'el ture. Garuu seenaan kun hundumtuu kan jijjiirame warraaqsa Islaamummaa biyya Iraan keessatti baroota 1970 keessa ka'e irraan boodadha. Ergasii asitti humni warraaqsa Islaamummaa aangoo biyyattii qabate biyyoota dhiyaa fi biyya Israa'el akka diinummaatti farraje sin beeku. Biyya ta'uu kan keeyyuu sin beeku jedhe. Israa'elis ergasii as Iraan balleessuuf beektotaa fi mootummoota namoota ciccimoo Iraan qabdu balleessuuf takka raftee bultee hin beektu. Lamaan isaanii wal balleessuudhaaf jecha wanti isaan hin goone hin jiru. Israa'el kallattiidhaa fi alkalleettiidhaan beektota Iraan kan meeshaa niwukilaraa hojjechuu irratti ishii gargaaran jalaa dhabamsiisaa turte. Iraan immoo alkallattiidhaan humnoota hidhatanii Israa'eliin lolan baha giddu galeessaa biyyoota akka Yemen, Sooriyaa, Libaanos, Iraaq keessatti gurmeessitee Israa'eliin waraanaa turte. Yeroo ammaa kanatti garuu lolli isaanii alkallattiidhaan wal lolan gara kallattiitti cehee jira. Sababni lolli kun gara lola kallattiitti ceheef immoo biyyi Iraan meeshaa niwukilaraa hidhachuutti dhiyaachuu ishiiti. Sababa meeshaa niwukilaraa Iraaniin mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti yeroo adda addaatti godhamaa ture. Mariin milkaa'es marii hin milkaa'inis keessa darbaa ture.